isii baasuudha anuun hin baase jeen guyyaa afuri moo kana bichaafe guyyaa kudhan geenye baatii guyyaa 13 ingiliffaa guyyaa 13 fitte gizee fitte faate sibiraan fide waan hafe naaf kannit hayyaa inni walii galle Aye. hanqanumatti hanga sobsuu dadhabdu kumaa 300 naan dheefaacha miyyoo mooqaa qaraata geessinaa fi ergii eetten nama walii galanii akkas gootee beek Aye. mooqaa ergisiisan bilbila araba irratti Aye. miyyoon akka nama qaraata fudhatu deemutti isii gabbaate arabni qabee mana deebise silaatuun hundinuu wanni miidiyaa irra dhuftee asii warra baynee maqaa ol balleessinuuf hin jirtu quba qabaadho silaa akkumaan ajjee guyyaa 4 qofaa fi guyyaa 4 san na obsite niin fuudha anis namaan gaafadhuun qaba Aye. amma mooqaa ergite isii gabbaate arabni qabee mana deebise Aye. isiin maaliif hangas obsa dadhabdee guyyaa 4 obsuu dadhabdee maallaqa isiin deleeyden kaanne monguddoo nis haasoynee jirra hadiir shurubbeetis dubbisee jira namni hundi dubbise miyyoo san isiin mataan isii amma kana ajindaan godhattu tun dubbifte baatii hungeenye bar miyyoon tun Aye. guyyaa 4 qofa obsuu kamit dadhabde sibiraan fide jeen guyyaa 4 san obsitee dubbii arabaa joolin laaquu dhaabdee silaa narra dhiifte miyyoo san guyyaa takkan fudhattu wanni maqaa kiyya miidiyaa irratti illee ol baatee na dubbattuuf illee hin jiru. Aye. Dhageessinu achi ammaan tana eegammaa dubbii waliin laayitee edaanoo arabni kun bilbila maa kaasuu dida jeetiin namaan anis bira geesseen qaba nama san irrattis dawwalee miyyoo san fuudhaa giseen joona haa arabni bilbila kiyyaa kawoo namaan bira geessisanii hundaa'u kaasuu didan edaanuu dubbii shira taphatamee kanaa jira arabni akka waan nutummaan odoo isaanii hin mari'atiin sawwaaqa erginee mana isaanii geessanii isaanii jechuudha namni biyya arabaa jiru ni beeka nama tokko abbuma kaa'ee fuudha namarra dhiisanii. Eegas booda bilbila kiyya firraa hidhan arabni hangaan danda'u bilbila nama biraa hundaan irratti dawwaleetiin hattaa nama biraa hundee jechuudha aboomee akkanaa faaxeen tun maqana balleessu jirti isinillee na hojii barbaada namaa illee jeeni namni sunillee miyyoos dubbisanii jira namni biraatu dubbisee jira miyyoon ammoo isuma tana biraa dhaquun feetu wanni miyyoon bilbilee michiyyummaan sunu hunoo sagaleen irraa waraabee hundee isiniin garsiisa nama oduu anan ta'in nama biraatis ol nayxanii gaafachuu dandeessa nama hojii waan kana keessa irra jechuudha namni sunis qophuma dawwalee gaafatee miyyoon bilbila arabaati waastaap irra dubbiftee jirti. Aye. Miyyoo maallaqoo eegamma isiin akkana miidiyaa irraa hawwette booda miyyoon anaaf dawwalte amma matummaa miyyootu jechuudha anuma kanaafu. Aye. Kana bachiiftee isiidha isii gaafadhuu naan jette eessa keessa jiinii isuma tanaanu. Aye. Miyyoon isiin agootaatu. Aye. Ammachi eegas booda dubbisee bilbila maallaqa fudhachuu jirta fudhachuutti hin jira hayyee bilbila guddaa bitadhu. Haay ettee kutte miyyoonis achumaan isii bira dheeteennaan cal jettee haftee jechuudha. Maallaqaas fudhachuu jirti. Bilbila guddaa hin bitanne eegas booda natti hin deebifne miyyoon. Aye galatoom ulfaadhu ati baatii meeqa daleessifatte? Maallaqa isiin daleedee 5,850 qofa daleedeen jeera. Wayin kaatu jira. Guutumoo? Bu'aa amata dhageeffadhu. Anuu Itoophiyaadhaa eegaan dhufe amatan geenye wallaahi laazim hunoo amatan maan deemaaf malee anuu hin jeebo. Gaafa gola gaantiraatii nama buqqisan eenyu beeka gola gaantiraatiin ture gola gaantiraatii eegaa xaafi galle dhufte miyyoon tun. Ta'isiin akkaneet. Obboleetii micoon ta'e dhugumaan amata geessee warra dawwallee biyya gaafannaa beek biyya bilbilee. Wallahi laazim kun amma dawwaltanii gaafattan lakkoofsanii amata akka har'aatiin taarii barraa buuse wallahi rabbiin ilmaan kiyyan nagee aannan galchuun quraana yoo taate quraanaan qabadda amma qottee miti yoo as baasuun fadhu dhaggeeffadha akkuma amma jookana jaafaan takkaan deengidde sagalee waraabee fide sagalee ta'e eenyu dhiisisan nuuf isaa wajjin haasaa dhiisisan ooman nuti gaafanne qofa haaseet. Amata guutuudha. Okay galatoome hayyee maallaqa keessiifitte moo siirratti hafee hooti onni. Ama kotte. Amma baraan mataa namaa dura bikka maallaqaatu hin jiru maalleen kiyya 300 irratti hafe 300 dhiisi amma qaana balleessituun kiyya maqaa kiyya jalaan jira malee bikka maallaqaan jiru beeka. Okay milyoona isiirti imma. Raaniyaa jirti. Milyoona isiirti imma. Raaniyaa. Raaniyaa jirti. Nuu baasuu ni dandeessaa? Nuu baasuu ni dandeessaa? Akka miyyoo tana amma baasuu maaf hin danda'u miyyoon tun ifiifuu ni dawwalte dhageeffadhu jaalibsaa. Sii dalagaa san keessa himi?
dalagaa akkamittiin an geesse an nama biraan geesse nama sanii dalagaa erge Kan namni san baasuu hin danda'u. namni sun akkamitti aram sassitti nimne fakkeenyaaf namni biyya arabaa Ijoolleen dalagaa dallaalaas jiru gubba jirti. Oomsi amma tachina oomsi. Ijoolleen dallaalaas gubba jirti. Oromiyaa muutu kaafadhume. Yoo. Ijoollee fi dalagaa geessitan dalagaa sanirraa gisee barbaadanii baasuu hin dandeessanii. Ni dandeenya reemaa dandeenya. Ni dandeenya ni Yaani dandeenya. fakkeenyaaf amma Kan dandeenye jira. Okay. amma arabni amma yoo jawwaala malee dalagaa dheeyte. Arabni kun gartee kanama gartee yoo rabbiin karabbi sodaatutu gartee si baasa malee karabbi sodaanne jawwaala ofirraan kaasu tokko tokko badaan nama jira bakka hundaa arabni badaan. Yoo jawwaala malee hin geessite jechuudha. Yoo jawwaala malee geessite garuu eegamma imma akka yoo akka inni mukanatti dhugumaan amma filimni gartee jawwaala isaaniitti immoo qaafaa ergattee akka badduu taate isaan qabanii ol deebisan gartee kanaan eeganii wismiyyoo sun. Okay, obboleettatiif kamoo qaamiyyoon ergattee baddu goote La. rabbii si harkaa beeki. Ni qabatta. Wallahi immoo kan ergisiifne wallahi wabillahi naamantanii naamanu baatanii namni miidiyaa irra dhufeen iyyuu. Jaalibsa. Okay. Salaamu Isin alaikum. eega mana baatan dheedhi baatime. Egaa, Mana sana eegale baatime. Mee ama kotte. Amma kotte mana sana eegale baatime kasi mana Ama baatan eegale baatime kotte. ka. Ama kotte. Qoya naa fi ama kotte hojii dubbata. Ayyee dubbadhu mee wajjin dingi ibro. Ati namni ati xiqqeennatti kun dallaalli raaniyaa jiraame. raaneera Maallaqa ishii waan irratti hafe asii cuftu boru galgala. Mishiyoo dallaalaan Obsi, fuudhii obsi. deebisii manatti. dhageeffadhu obboleessa kiyya isaan saniinis biraan odumas tun hundinuu hin dhufin dura jechuu eega Khadiir shurrubbee faadhaanis wal dubbifnee isiin mataanis yaa obboleessa kiyya wallaahi boonsa isii kana haqeeru rabbuma tokkichaatu harkaati dhageeffadhu haqeeru namni harku rabbii tokkicha qofa yoo inni nan itti fakkeenyaaf an itti karaa maqee miidhee sifumaan miidhee beer fakkeenyaaf dhageesse Ayyee. miyyoota naniin baasaa jeer rakkoon bikkatti badde bikka mooqaate obboleeyyan kiyya hubadhaa biyya arabaa tana keessa ni hirtane guyyaa afur obsuu maa dadhabdiisin hanqasit dubbii walillaa Guyyaa afurii san dhiisisan tokko qorasiiti haa guyyaa afurii san tokko Amma qorasiiti. akka nama Amma tokkotti. sunniisiti. Akka nama tokkotti amma jaalibsa. Abbichi gartee abbichi dalagaa kaayisan. Kumaa dhibba saddeet nuusii cufa laal. Kumaa dhibba saddeet nuusii cufa. wallahi alazim maallaqan barbaadu ambiyyoon sun akbaanaanis qarshii takka irraa hin barbaadu bikka maallaqaa hin jiru obboleeyyan kiyya hubadhaa bikka tan Ayyee warrichi geessisan eenyu warri dalagaa nageeraa harkifanni eenyu. Ayyee. Ala araba san dubbisee dalee dubbiraatiin sii fida. Tana gartee fidii firraa gartee jeeni sossobee araba kana gartee namni kun namni gartee majuulaame wayii gartee wayii mootummaadha. Humnaa furuu hin danda'u yoo jawwaala qabaatte gabbaatee deemtee yoo kabaduu dandeessi. Waan jawwaala hin qabneef dalee dubbiraatiin sii fida akkana jee namni abbichumaa kaasintu furuu danda'a malee namni biraa furuu hin danda'u beekadhu. obsi haa obsi dhageeffadhu oromiyaa asirra yaadaan qabaadhaa bilbila Jaalibsa naa yaadi tokko kan natu wal. Waan tokkoon dubbadha geessaka. Ayyee. Amma ani yoo hagam xiqqaate dalayidduun namaa firii 70-80 tana maddeertu. Ani kamis hin jira. Dalayidduun namaa 70-80 tana keessa abbaan moogaa argate akka fete yoo taate yoo arabni ala darbite inni fuudhaa fi yoo immoo ishiin abbaan gartee namni fira argattee maallaqa irraan cufaa naa fidaa jees deeqa san keessatti fuunee finnaaf. Abbaan takaa ergatee miyyoo sanaa deebisi malatti illee gugumsanii deebi. Kiingi biroo shataa dhageeffadhu waan takkaan siima. Nutis dalagaa dhalaa dalagaa anillee kaa'umatti hin jira. Innis gartee waalidaa hin jira dhalaa dalagaa namni natti eeggataa kaa'utti hin jira. Garuu dhalaa jawwaala malee dalagaa geessite. An amma dhalaa lamaa olii akkana dhabee beeka jechuudha. Tan oluma seenuu malee arabnichumaan biloo kana godhee gulii inuma gartee bilbila narraa kaasuu didanii achumaan gartee ichi taftuuta gartee gaafa mara bilaafiseef gabbaatu. Sangaarabaat akkas godhe yoo itti dhugaa bartu amma banne jirtii jee. Tun amma waan jirtu abbaan fuudhuu danda'a. Abbichi kaayisan gartee arab kanaa wajjin dubbatee keessa ibsee fi akkana jeeni fuudhuu danda'a jechuutti himee. Dhugaa abbaan erganii fuudha. Faame takkaan dubbadhaa achirra yaadee keessan irratti amma namni dalagaa tana dalaguu ni beektan bilbila araba irratti mooqaa anuuniin baase jeeni maalumaatu isii ergisiise isiin dubbifteetuma dubbiftee miyyoo tana dubbiftee jirti akkasumas dubbiftee amma baase teenarra maandii inni baase.
yoo dhugumaan bilbila arabaatiin mooqaa ergisiiftee arabni waan kana keessatti dhaqqabu taate arabni sun ganaa jawwaaluma suudii keessatu mooradda walan inni namummaa bilooqaa'oo yoo irra dhaqqabamte walitti Okay, jawwaala kamiin mooqaa ergisiifte mee naa himi jawwaala kamiin mooqaa ergisiifte. Awo bilbila arabaatiin saboo obboleeyyan isii bar fagoo biraatti hin dhabu obboleeyyan masiitiin Ama kottee obsi. Wallahi laal. Ol keetiin kakan. Dhaalaan feete. Jawwaala arabaa fuutee wanti hin ergite. Kooti qabaa bar jawwaalli arabaa. Ramzi qabaa bar. Jawwaala namaa akkamii fuute ama kottee hin sobnu sirra waliin sobnu obboleessoo. Yoo hattee jawwaala arabas yoo hattee deemattee malee jawwaala arabaatiin mooqaa argachuu hin dandeessu. Akkami jawwaala arabaatiin mooqaa argatti obboleessoo. No. Hin sobnu. Ama kottee hin sobnu. No. Hin fakkeessu no obboleessoo. Si jaalannaa. Qabanya. Maallaqa jawwaala arabaa fuutee erguu dhiisi. Boo jawwaalli namaa ramzi qaba. Ka arabaa dhiisi. Keenyaa ramzi qaba. Jawwaala akka darban hin jiru. San qofaa miti. Wastaappiin arabaa arabiidhaan jirti laal. Wastaappiin arabaa jawwaalli arabaa arabiin jira. Aniin ammas keessa ture kun jawwaala arabaatiin arabii san mooqaan bakka sana dhaan bakka sana dhaan hin beeku. Dhugaa walii himna. Sigalee waliin sobnu. Tanjirtu amma kottee sagaleen tanjirtu amma kottee sagaleen tanjirtu. hin dhageessanii. Amma ni dhagee. Amman dhagama. Aywa ibsaa yooni mooqaa isin ergite ammaas fagoo biraan dhaqu obboleeytii firraa hamtuuni kaa obboleeyyan isii yoon itti fidiyoo akkanumatti hin jiini taa kaati dubbii keessa quban Na dhaggeeffadhu. Natti Na illee dhaggeeffadha. dhiibbee Akka dubbii takkaan isinii qaba na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadha. Dheengadallee sagalee kadii sirbirraa waraabdee biddee. Akkasitti hookamea. Dheengadallee sagalee kadii Rammanaa fi sirbirraa biddee amma. diintattii yoo san qa mooqaa arabaatiin ergisiiftu taate. Wallahi yoo ta'e waan sirraa bu'eetiin deema. Nin fida amma sagalee miyyootti si dhageessisuu hin danda'a. Sagalee miyyootti si dhageessisuu. Miciyyoon barbaadu. Sagalee miciyyoon barbaadu. Sagalee nama birarraa waraabdee asirra geessuun barbaadu. Fidi ijoolluma obboleeyyan sun kan mooqaa ergisiisisan fidiiti. Wallahi mana kana sirraa cufeen sirraa bu'ee ajandaa kiyya kaanitti deebi'adhee bira deeman. Oobsi dhaabboo wanta keessaan seenaaf. Fidi. Amma Sa'isin jaalibsa akkas hin jenne karaa dheeraa maaliif deemtan? Raaniyaa dallaalaa Oromiyaa bari dhooyisaadhaan hin deemne miciyyoon tuni dallaala bira geessee miraaniyaa sana bara akkasuma bara amma dallaala raaniyaa kana hunda hin beekan amma gurbaa kanaas ni hin beeka hayyee egaa asii fuudhee raaniyaatti erge dallaalli inni raaniyaa geesse sun eega jiraate dallaalli sunuu isaaf ragaadhaa dhooyisaan hin geessine dallaalli sun eenyu Okay, dallaala raaniyaa san nuyi mi'ayyaa. Hamza da Moshe. Awo Hamzaadha bara qamar wal beena keessaa naatu wal dubbisaa dhuma turre Hamzaadha. Amma Hamzaa bira namni Way. Okay, ammuma nuu gaafadhu Oromiyaa. Oromiyaa. Hamza tanaan rakkoon Ammuma nuu fidi. maqaa miciyyoon. Iftuudha. Garuu isin allaal wallaahi laaziim dubbii isin akka maqaa kan Dhiisi temmee eega nuu himte dubbii isin sirra keessee kana hunda dabaafna rakkoon qabdu. Dhiisi itti nu haa bulbilu maka marii. Namni hawaasa meeqa siyaa yaabse. Bilbila tokkicha kana malee hin qabne gabboyeetiin irratti dawwala. Oromiyaa gabbuyiiti irratti walii ol si deebisnaati gabbuyi irratti walii hottu. Manni kasaati Oromiyaa rakkoon qabdu ol deebi'aa. Hamza irratti walii michiyyoo amma qotteedhaa si biratti ergeeftu dalagaa geessitee akkamitti baddee jiini gaa. Inni nama TikTok qabuun fideetuma dhufa kaasumar. Yaa. Isuma sanuu hafidu. Isuma sanuu nuufiti. Ammoo hanga gurbaan gabbu'ee dhufu yaadan qabaa yaada kiyya qalbii narraa dhageeffadhaadhaa waan isin irra jirtan kana jaalibsaanii. Isumaan hordofu jiraniin harkalleedha. Laal dhugaan hin baane laarraan tana dhugaan namni asirra jiru kun hundi dallaala. Takka takkatti biyyarraa kaasetiin ilaa suutii tanatti hidhata isaan qabaniin isinii himaan. Fakkeenyaaf akka miidhanni isaanii kuni hidhata itti Oromoo sana qofa quncaafatanii itti nyaatan qofa bas dalagaan isaanii. Afaan tolfatanii dhufaniiti asirraa kijiban malee hidhanni lasaanotirraa ka'eeti bosaasorraa axaqirraa gaaratti gaararraa achiin ammasradatti kun ammaasis maariif bakka jaamtutti hidhanni jira. Hidhanni kun akkamiif akkamit jira? Duratti amma ijoolleen teenya taariba yaatu
biyyarraa maallaqa biyyaa kadoonii kafalatteeti bahararraa gabbuutee abbaan barbaade shaararra deemee dhufa. Abbaan ammoo nama if duraa qabu achuma dallaala seenee suudii ilaa riyaad ilaa harjii dhufu jira. Dhalaas dhiiraas ni beeyna namarraayis buusneeti tiyyaafis dhufeetiin beeka karaa kana. Ammoo anama dallaalli ijoollee ganda keenyaa hedduu jira anama warra dadari. Tuun lagaraa misii tuun ganda goluu kana amma kuni goluudha. Kun amma chiibeedeeti as dhufe amma akkana jira. Kanarraa akkamii isaan hidhan amma dheengadda amma kun risiitii isiniif hin maxxansaa dheengadda obboleessa kiyya kanii wajji dhaladde. Obsaa nama arjaama. Eenyu irraa buuse hawaalaa san haqa dallaaltichi isa qabee atakitti aliijiti. Aliijin maa eenyu maallaqa eenyurra na ergaa jee. Mucaa shooddee Fuwaad wantaani beektaniimi Fooyizii Fuwaad. Fooyizii irratti hin buuseef maallaqa sana. Qarshii 70,000. Namnichi fuudhaa adinaa Masiraaj. Hachi immoo hidhatachi ataksanii mucaachi baasee fide. Mucaa warra shawaati abdii janiini shurrubbee janiini abdii umar janiini maqaan isaa feesbuukni isaa qabiilii umar jaa. Fakkeenyaaf hidhanni kun eessaa fi eessatti deema dallaaluma keenya kana ammoo warra akka Ibroo Shaxaa warra akka gurbaaree bosirraa gabbuu eessan eenyu ka dubbiftanii asirraa kuteessan maqaasaa adeemga dariyaa kana dhufee asii gaddee beessan. Eenyu maqaan isaa? Asumarraa reefu gabbuu eenyu gaa shaanaan irra dhaame jee keessaan Anas.